raajii dogoggorsa. Biyya kana keessaa nyaatiin lakki anaan waaqayyo biyya kanaan nyaatiin hin dhugin karaarra dhufte irra deebite hin galee lakki jedhee waaqa natti mala nuti hin deemu jennaaniti maal ani soo raajii akka keetiiti natti soo waaqayyoon dubbata. Durii jalqabee noo raajaa waggaa meeqa raajii waaqa natti maa kottuun gallaatii nyaadhu deebiin duukaa galee nyaatan hin dhugee dhagee. Utuma inni nyaachaa utuunni dhugaa jirutu raajicha isa taa'u raajicha isa raajii dulloomaa kanaaf sagaleen dhufeedha. Waaqayyo bira dhufeedha. Pure message dha. Ergaa dhugaa dhufeef. Maal jedhetti namichi kun abboommii koo gatii ganeef. Waan ani itti gatii fudhachuu deemu. Hin nyaatin jennaan nyaate, hin dhugin jennaan dhugee. Waan ani isaa abboommii gatii raawwanneef dubbii koo gatii salphiseef iddoo abboonni isaa awwaalaman itti iyyuu hin awwaalamu deemedha. Kanaaf iyyuu maalirree farda saafa gadi baasee harree fe'ee fiitu namtichi shanya'eedha raajiin sun. Ni dulloomaan sun shanya'eedha. Daandii waaqayyo irra deebite hin galin jedheen irra deebi'ee galeetu Hasan eresse. Irra deebi'ee galeetu karaatti leencitti ba'ee namticha isaa nama waaqayyo jedhamu kan gatiin dubbii waaqayyo salphise. Dubbii waaqayyo salphisuun nama balleessa beeki. Gatiin dubbii waaqayyo salphiseefiti karaatti leenci nyaateedha kan na dhibiinan dhiibne keessa jechuudha. Leenci namicha nyaateetu harree dhiise. Ilaalla. Waaqayyo gargaara. Yeroo namoonni adeemaa dhufanii arganii leencaaf harreetu reeffa namichaa bukkee karaarra diriiree namichi du'ee karaarra ciisutu arganiidha. Harreen nagaa dhaabatti leenci nagaa dhaabata namicha du'ee jechuudha. Namichi kun amma harree sanaa ga'uu dadhabe jechuudha. Leenci utuu leenci jechuudha. Utuu namtichi kun nama qajeelaa dubbii waaqayyoo dhaga'u utuu ta'eeti namichatti bukkee darbaa karaatti hin ga'e darba. Seenaa baay'ee ajaa'ibaa tokko sitti maal wanta dhugaadhaaf wanta sirrii kanarratti jechuudha. Abbootii keenya keessaa nama tokko jiru kara biyya keenya Obbo Dibaabaayee jedhu namoonni hundumtuu ijoolleenis jaarsisuus guddaanis Obbo Dibaabaayee garuuti. Obbo Dibaabaayee baay'ee wayii nama waaqayyooti. Nama wangeela baay'ee lallaban nama baay'ee ari'atamanti. Nama baay'ee abbootii amantii sana cimaa. Isaan takkaa qeesii hin taane namatu fayyadu nagaa qeesiidha. Gaaf tokko utuu biyya kana dhufuutti jiraniitu maal jedhu karaattiiti leencitti dhufa. As kara gabbaa kanatti leencitti gaafa dhufu waa'ee leencaatiif jedhee. Namoonni hundumtuu sodaatanii irraa siqanii. Gaafa hundumtuu irraa sodaatee siqee jedhu jaarsi kennaa qulqulluu asitti kennuu gatii dhufuutti jiranii fi waaqayyoonni Saamsoon faaduukaa inni Daawitiin faaduukaa ture sun naa wajjin hin jiru taanaani leenci kun naa nyaata. Yoo waaqayyo naa wajjin jiraate immoo anis akka Saamsoon fa'a anis akka Daawit fa'a leenca kana fa'a darba jedheetu Obbo Dibaabaan leenca qolee qabee haqaaqee bowwaa gabbaa keessa buusee bukkee darbee dhufe kennaa qulqulluu kenna. Ameen ameen. Ilaa nama qajeela jaarraa keenyaati bisa bara keenyaati barreen gadda du'an ijaarsi reefu nama waaqa cimaan ijoolleen isaan kaan qeesii isaan kaan raajota qulqulluu isaan kaan paastarii ijoolleen isaa ta'e namni keessaa badee ijoolleen qeessota bara kanaallee qaamtiin xuuxxii hattuudha haca barbaariidha baay'een isaanii jechuudha. Inni kun garuu ijoollee isaa waaqa gargaara. Gatii kanaatiif isin jedhee namticha kana harree hambiseetu namichi nyaatame jechuudha. Baramee warri dubbii waaqayyoo salphisanii hamma bineensaallee hamma harreellee ga'uu dadhabanii dubbii waaqayyoo salphisuu karaatti nyaatanii dubbii waaqayyoo iddootti eeguun jireenya namaa hin kabaja. Dubbii waaqayyoo salphisuun garuu nama balleessaa isa jedhu barbaade waa'ee raajota sobduu kaasee dubbachuu fedhe. Gooftaan barakaa eebbisumaatu barakaa eebbifamu dhugumatti wanta guddaa nutti nama karaa bilisa kennamaati. Waaqayyo warra salphisan warra dhaga'uu didanii hamma du'aattu wamma nama wanta beetu lakkaa'u hamma raqaatti yookaan immoo harree duute sana biratti fakkeenya fudhate keessatti harree duute dhiiseetu nama sana nyaate. Nama sana nyaate harreen dhaabatte nagaa galte. Harreen sun nagaafte. Ajaa'iba waaqayyo nu gargaaru. Bilisu waaqayyo kuni foon keenya ittiin guddifachuu utuu hin ta'in jireenya bara baraatiif waaqeffama. Gooftaan barakaa eebbisu. Egaa gaaf tokkoon si gaafadhame. Raajoonni sobaa nuti jennu kuni dhibbumaa dhibba sobumoo itti maku. Yaa'u bakka amma fakkeenyaaf ati
waa'ee itti makuuf waa'ee itti makuuf waa'ee soba isaatiif dhugaa isaa dubbachuu yoo barbaadde aannan keessa nyaarri kee kun aannan dhuguuf kaate nyaarri abbaa keessa bu'ee iyyuu rifeensa abbaa keessa bu'ee iyyuu hin beektu rifeensa yoo keessatti argite hin dhuddaa hin dhuddu. Already aannanni kun badeera jechuudha. Gatii rifeensa xinnoo tokko. Kanaaf manni itti makameera ta'e jennaan sobatti raacitii xiqqoon maal gotti jedha dubbii waaqayyo. Raacitii xinnoon bukicha iyyuu maal gooti guutummaa isaa iyyuu hin bukeessiti erga ta'eeti sobi xinnoon see dhugaa hedduu balleessa. Dhugaan immoo qulqulluudha beeki. Dhugaa jechuun Kiristoos jechuudha. Dhugaa keessa sobni galuu hin danda'u. Gatii kanaatiif maal jechuu barbaadetanii itti makuu yoo ta'e sobadha. Soba yoo ta'e sobadha. Sobumaacha. Dhugaan garuu qofa isaa dhugaa. Dhugaa 199 fi sobni tokko wal qabatteema soba ta'a jechaadha. Eeyyee. Kanaaf raajessa sobaa kana keessa warri 100 sobanis jiru warri itti makanis jiru jechuudha. Sirriitti jiru. Dubbii waaqayyootti warri sobanii makan raajota sobduuni macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 7 yoo dubbifatte ammati hin dhugodha. Machaawedha. Amma bara keenya nugu. An baay'ee isaanii nan beekan warra dhugan. Hirraaju hin dhugu. Hirraaju jala biiraa kaa'anii irra keessa warra soofii dhaabbatan. Sittani ma dhaggeeffadhati. Jala waaliyaa kaa'anii irra keessatti sobanii maaltaa soofii mirindaa kee maaloo kee irra keessaa mul'ata. Jala amma muwaa tokko jalqaban waraqaa isheedhaan aseetti jirtu iyyuutti yaasanii gatanii immoo kaa'uu jammaran. Keessa ba'anii diraaftii dhugu. Sittani maal? Raajota kana macaafa qulqulluun immoo maayedha kutaa macaafa qulqulluu kana yoo dhattee dubbifatte. Raajonnis luboonnis jedha waynii isa cimaa dhuganii machaa'anii duris machaa'anii amma raajiin ammas qeesonni soban gatantaran walaa keessa baay'ee. Jirri kun waan tokko isee kana dubbadhe darbu waan fedhu keessaati. Raajonni warri akkas godhan kun luboonnis raajonnis waynii cimaa dhuganii warri gatantaran yeroo mul'ata argan hin gatantarudha. Waaqayyo gaafii waa tokko gochuu qaba. Mul'ata arganii akka isaan gatantaran nuu qabu. Warri sobdu jechuudha. Ha gatantartu haa kuftu. Maaliif jedhee yoo saba kana duraa kufan malee sabi kun waan dhugaan argu jechuudha. Luboonnis akkasuma gootu isaan immoo gaafa firdii kennan hin dogoggoru. Namni firdii kenne dogoggore immoo dogoggoraan firdii kenne taanaan isa sajjeefteetta ofii sajjeefteetta. Sabi kun warri kun isa du'uu qabu jiraachisaniitu isa jiraachuu qabu immoo na jalaa ajjeesa jedha waaqayyo iddoo kanatti. Warra akkasiidha. Kanaaf raajonni sobduun waldaa kiristiyaanota keenya namoota hedduu wallaalchisanii kanaaf isin warra taa'anii soba keessan dhaggeeffatanitti soba dubbattanii sobatti hin karaarraa gattanii jedheetti dubbatan biyya waaqayyo. Kanaaf raajota sobduu irraa of eeggachuu qaba sabi keenya waldaan kiristiyaanaa jedhee yaada. Gooftaan barakee eebbisu. Egaa kan hordofaa jirtan adeemsoo miidiyaadhaa obboleessa keenya faarfataa Maatiyoos Yihuunee fi obboleessa keessa Alamayyoo Nagaashidha. Gaaffii keenya gara xumuraatti deemaatti jirra. Gaaffii baay'ee murteessaa tokkoon si gaafadha maatii. Bara kana keessa raajonni baay'een nama waldaa keessaa nama fuula bareedu yookaan nama uffata bareedaa uffatee jiru yookaan immoo nama seenaa isaa qoratee nama gaggaarii jedhanii yaadanii ol kaasaniitu ati konkolaataa bittaa, ati bara dhufu Ameerikaa ceetaa, ati bara dhufu makiinaa bittaa, ati ceeteettaa jedhu. Sirri waa tokko na mudateera asirrattiin nama tokkotu konfiraansii deemee jira. Tajaajilaa wayii konfiraansii waamameetu namoonni tajaajila kana qopheessan immoo konfiraansii namoonni qopheessanii daaqonootuma waldaa keessaadha. Galgala gaafa sanaatu uffata hojii ooleen sagantaa hirmaachuu dhaqe. Gaafa hirmaachuu dhaqu namni tajaajilaan deeme suni
nama sana ol kaaseetu ati wanta ittiin jettu sanarraa ati deebi'i of sirreessii ittiin jedhe. Achi booda namichi suni nama tajaajilaadhaa nama waaqayyo of kennee waan jirudha shakkii maaliin dogoggore jedhee of shakkeetu achi booda boorsaa immoo uffata suufii uffatee bareedeetu dhiqee fuuldura taa'e. Gaafa sana raajiin tisoo galgala raajii suni boori immoo ol kaaseetu namichi sun ittiin jedhamennaan ati iddoo kitaabumsa kee guddiseera si jedha waaqayyo. Ati iddoo guddaatti ol si jedha waaqayyo ittiin jedha. Asumaan waa tokko dubbachuu barbaade. Waa tokko dubbachuun barbaada. Raajoonni waaqayyotu bara kana namaan eekamu moo waaqayyotu bara kana namaan deebi hin jedhu moome maaliif raajummaan bara kanaa baay'eensaa hin ceetaa iddoo guddaa geessaa taa'umsa keen guddisaa jedha malee baay'eensaa deebi'i waaqayyo akka deebitu barbaada waaqayyo akka tooratti galtu barbaada karaa kee akka sirreeffattu barbaada gaaffii yookaan immoo raajummaan jedhu baay'inaan raajummaan eekamsaa fi gorsa qabu of keessa hin jiru. Waaqayyotu namaan eekamu raajota turuu waan akkasiin dubbatamu maalidha kan akkamitti hubattine? Wanta main pointidha kun. Wanta baay'ee dubbatamu qabachuudha. Dubbii waaqayyoo sababi isaa raajoti amma maal barbaadu yoo jette fuula kee ilaalanii physical appearance kee ilaalanii bareedina kee cimina kee yoo baay'ee cimte danda'u dhaqa birrii qaba sooressa businessmanidha. Nama kanatti waan gaarii dubbadde waan nama kanarraa gain godha argadha waan jedhu yaadu. La namoonni kun for benefits. Benefit barbaadu jira kun faayidaadha warra garaati beeki. Macaafa Hisqeel boqonnaa 13 lakkoofsa 19 yoo dubbifatte macaafa qulqulluun warra kana dubbata gala warratti amma sobduu kan maal jedhee dubbata yoo jette ilaalte garbuu kaballaa tokkoof jettanii garbuu kaballaa tokkoo fi buddeen cabduu tokko jettaniitu saba koo balleessitu jedheen saba koo sobdu jedheen sobdanii raaju jedheen sobdanii himtu jedheen nama waaqayyo ifachaa jiruun nama waaqayyo ifachuutti jiruun ati neebbifamta ati guddatta ati biyya alaa baata ati maal goota namichi kun ejjaa jira hataa jira nama balleessaa jira nama qalaa jira nama miidhaa jira nama ajjeesisaa jira karaarraa gataa jira waan barbaade nama gochaa jira isaan garuu hin guddatta nama taata marre sabi amma taa'ee waan dubbatamu situationii jireenya namichichi keessa jiru hojii namichichaa behaviyorii namicha sanaa sabi kun gadi beekuu fi raajiitti dubbataa jiru wanta dhugaa gadi hin taanee fi dubbii kana laalleetu sabi waaqayyoon gana waaqayyoon soba bakka waaqayyo masobee jedhete isaa inni kan hamileen isa demoralized ta'achuudha. Hamileen isa cabaachuudha. Kanaaf waaqayyo kan nama dhibee nama dhiisne keessaati Hisqeel gaafa dubbatu jechuudha. Gaafa haasa'u maal jedha Hisqeel? Maaddiin warra raajotu sobduu kunneedha. Isaan maaddiin isaanii balaqqamaan guutuudha. Laali gaafa balaqqamaa namni tokko vomit gaafa godhu gaafa balaqqamu jechuudha. Hamma makkanni shokkisi godha. Or si jibbisiisa bitire goggoroor si godha. Ka'ee si godha. Nyaadhu si godhu. Dhugi si godhu. Si dhiphisa jechuudha. Maaddiin isaanii balaqqamaan guute iddoon ittiin buune tokko iyyuu hin jiru dha macaafa jarra. Yoo dubbifte jechuudha. Iddoon ittiin buune tokko iyyuu hin jiru. Namoonni raajoti sobduun kun egaa maaddiin ishee balaqqamaan guutuudha. Balaqqama kanaa wajjiniin uummati keenya wallaalee nyaachaa jira jechuudha. Sabi keenya deebi'uu qabarra. Galuu qaba biraa. Sabi keenya biraa achas deebi'ee dubbii sagalee waaqayyootti deebi'uu qaba. Sagalee waaqayyoo qorachuu qaba. Maaliif dubbii dhugaa sagaleen dhugaan waaqayyo biraa gadi dhufu. Gooftaan isaa eebbisumaati. Walumaa galatti gaaffii keenya xumurutti deemaa jira. Namni keenya kuni walumaa galatti raajota sobaa ilaaluu dhiisee raajiin tokko dubbatamee raawwatamne taanaani raajota sobaadha jechuudha. Soba kana jechuun waaqayyo dubbate taanaani raawwiidhaan beekamu mukti hundumtuu ija isaatiin beekamaa jira. Akkas. Kanaaf sabni keenya raajota sobaa dubbiin sun dubbatamee raawwatamne taanaan raajotni sobaadha. Amma biyyaa ta'u sobaadha jechaadha. Walumaa galatti saba kanaatti maal dhaamtame? Saba kanaaf wanta dhaamu ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa afur lakkoofsa tokko kan sabi kun tu dubbifate ni jaalladha. Qoraa jedha. Raajota qoraa. Raajii qoruu rakkina tokko qabu. Amma yeroo baay'ee nu
qeesonni tikikkileenya qeesonni sirrii mataa viyuu gaarii qaban mul'ata gaarii qabu yaada gaarii qabu garuu hin qoru maanni eessaaf anaanona qorataniiru faarfannaa nama wayya ta'ee min faarfannaan raajii dheedhe namni waan doma goggorse lafaan nama dha'u miti mara faarfannaa gammaddattiin faarfattaan ilaalchitaa maal jettamne faarfannaa kana eessaa fiddee naan jette waldaananaan baran faarfannaa dhagaye eessaa fidde faarfannaa kun waaqayyoon bira miti yoonkaan rakkina si faarfachiise yoonkaan seexana si faarfachiise kaa'i lafa naan jedhan waldaan gochuudha. Anis egaa dhuguma see faarfannicha lafa asii dabtaraan lafa kaa'e malee halkan nan dhagaa faarfannaa beeki. Kenni jedhanii ajandaan harkaa fuudhanii waldaa kaa'an hin qorti waldaan beeki. Waan rukutamaniif hin qaban hin qoru. Qoraa'ee dhala dubbii waaqayyoo ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:1 irratti qoraa jedha. Ya saba waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa raajota sobduu irratti dammaqa. Raajonni sobduun hin qawwadha. Maqaa waaqayyooti wal dubbatan hin qawwadha. Maqaa isaatiin dubbatu malee of keessaa qabaatanii dubbatu miti. Maqaa isaatiin dubbatu malee waaqayyotu dubbate miti. Maqaa isaatiin. Akkuma nama nigdii eeyyama daldalaa baafatee kooppii godhatee ittiin naqee suuqii babbanatu. Maqaa isaatiin dubbatu maqaa isaatiin hojjetu malee gooftaa Yesuus maal jedhanii gaafa dubbii waaqayyoo irra dubbifattu maqaa keetiin seexana baafnee maqaa keetiin dhukkubsata fayyadu maqaa keetiin gamna bakka ani isin hin beeku warra maqaatti fayyadameen isin hin beekuudha. Sobduun isin galti waaqayyo hin dubbata waaqayyo saba isaatiif hin farada dhugaa hordofaa dhugaatti jiraadhaa Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Jedheen saba kanaa dhaama Iyesuus karaadha Iyesuus dhugaadha. Iyesuus jireenya raajota sobduu irraa baqaadhaan isin hin beeka. Gooftaan sinaa eebbe sumaatii koo dhugichi birmaduu nama baasa. Dhugichi birmaduu nama baasa. Yesuus karaadha, Yesuus dhugaadha, Yesuus jireenya, inni dhugaadha, dhugichi immoo birmaduu nama baasa. Nama baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbifatanii. Gooftaan bara kee haa eebbisu dhugumatti hordoftoota maatii Alexoo Miidiyaa waan guddaa akka irraa baratan abdii guddaan qaba. Asumaan obboleessa keenya kanarraati akkatti eebba keessa yeroo kanarraa qoodatanii jira. Alexoo Tuubii subscribe godha. Nu hordofaa sagantaa keenya akkasumatti namoota garaagaraa mata dureewwan garaagaraa irratti isinii affeerreetu akka wayirraa barannu taasisna. Obboleessa koo maatii gooftaan bara kee eebbisu. Siinillee waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamii baay'ee si galateeffatu. Saa eebbisu.